Sirbani. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo hunda keessatti daawwattoota kabajamoo fi jaallatamoo mee hundi keessanuu akkuma dhuftanitti sheer nuuf godhaa mee waa'ee ijoollee Suudi Arabiyaatirraa waan takka dubbanna hundi keessan akkuma dhuftaniin sheer godhaati hanga namni sheer godhu mee taphaa kanaan dhaggeeffachaa sheer godha nama feera. Agartee mootummaan kijibaan kun agartee ijoollee hidhaa keessa jirtu galtee waan jiru takkaan deemaa jira. Galammoo akkami maaliif ajandaan kun akka dhufe irraa dubbanna nama sheer nu godhanne. Hundi keessan akkuma dhuftanii sheer godhaati. Mee mootummaan agar daawwattoota kabajamoo hundi keessanuu sheer nuuf godhaati. Agartee namoonni ofeera. Mootummaan kun dhugumaan ijoollee Suudi Arabiyaa keessa jirtu tana galche moo hin galchin? Moo maaliif kijibuu barbaadee waan jirutarraa dubbachuu barbaanna? Kanaafuu pilis sheer nuuf godhaa nama afeeraa isin jenna sheer godhaatii nama afeerame. Warri salaam ta'u waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu isin jechaa jirra. Mee warri seentan sagalee dhagaamti. Sagalee akka dhagaamti. Rashaad dhageessa? Rashaad dhagaa jirta? Ayibo. Ninda gama. Please share godha. Okay.
daawwata kabajamoo fi jaalatamoo hundi keessanuu baga nagaan dhuftanii warri nagaan dhuftan baga nagaan dhuftan weelkaam isin jenne akkuma dhuftaniin sheer nuuf godhaa isin jenne daawwata kabajamoo jaalatamoo hundi keessanuu maaliif jennaan mootummaan kun sobaan jechuudha kijibaadhaan mootummaa faraddu jechuudha mootummaa hattuu agartee kanaaf namoota hidhaa keessa jiru osoo rakkachaa jiranii osoo dararamaa jiranii osoo miidhamaa jiranii galanii je'ee suuraa jechuudha agartee waggaa meeqa duraa fuudhee maxxansee haga yoom jechuudha ummata keenya sobee ummata keenya kijibuu jaalatu mootummaa kijibaan uumamee gartee kijibaan jaarame jechuudha mootummaa bineensa kana agartee akka gartee namoonni keenya galluu hamilee hin qabne akka namni keenya hin galle kijibaan nu barjaajeessuudhaaf agartee soba oofaa jiru kanarraa waan takka dubbachuu barbaanna kanaafuu hundi keessan kunis sheer godhaatii nama afeera agartee harki isin dhukkubu sheer akka goota kabajaan isin gaafannaa jechuudha. Maaliif jennaan mootummaan kun mootummaa kijibaa jechuudha. Haalli inni gartee uummata godhaa jiru hidhaa keessatti maaltu nama keenya irra gahaa jira. Waan jiru takka takkaas irraa dubbannoo odeeffannaa achi keessaa dubbee takkaa jira. Rakkoo achi keessa jirtu jechuudha. Nama akkam godhaa jiranii agartee kan raawwatan dubbachuu barbaanna. Kanaaf isin hundi keessanuu sheer akka gootan pilis sheer godhaa dirqama keessan ba'a. Beeji sokko osoo hin taane innummaan mataa isaatu poosti godhee turanii. Kanaaf kijiba akkanaatiif gurra kannuu hin qabnu kijiba akkanaatirra dura dhaabbachuu qabnu. Ijoolleen teenya keessatti dararamaa jirti. Waan biraadhiis wanni isaan ijoollee godhaa jiran fakkeenyaaf achi keessatti jechuudha. Miidhaa adda addaati irra gahaa jira. Zamanummaa eega jirtee sooshaal miidiyaa nu gubbatti dubbachuu fi sooshaal miidiyaa nu gubbatti irraa haasaa eegallee boodaa'u miidhaa ajaa'ibaa achi keessa isaan irra gahaa jira. Miidhaa hageena hin jaamne jechuudha. Kana hundarra waan takka dubbanna kanaafuu pilis sheer godhaati dafaa sheer godhaati nama nu affeeraa isin jenna namni yaada qabde sirraa dubban mee ati akka nam tokkotti Rashaad mee akkamiin laata? Hayyee dura obboleeyyan kiyya kabajamoo fi jaallatamoo daawwattoota keenya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu warra salaamata jiranis wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakaatuhu. Hayyee obboleessa keenya boonsaa gadaa chaanala keetiran naaf eertee gaafiif deebiin hojii godhuudhaan baay'ee galatoomii uummata keenya yoo nuti sagalee hin taaneef namni sagalee ta'uuf hin jiru. Beektaa mootummaan kun mootummaa duraanuu kijibaan jaarame waan taateef hanga tokko amma uummata burjaajeessee dhiyoo tana baay'ee oowwee ture sooshaal miidiyaa kanarratti waa'een uummata Oromoo kan maneedhaa jiru kun miidiyaa adda addaa irra deemee baay'ee ho'ee ture amma akka namni kun qabbanaahee namni kun tasgabbaa'u barbaadaaf namni galu jira osoo namni tokko galuutti hin jirre namni galu jira jee uummanni namni galu jira jee akka miidiyaarraa namni callisuu godhuu barbaada beektaa. Kanumaaf namni keenya waan kanaaf gurra kannuu hin qabu namni keenya tana dhaga'uu hin qabu maal ilaalcha gaariidhaan namoota maneedhaa keessa jiran tokkotti namni hin beekne hin jiru namni dhiirti dhalaaleen eega galuu dhiifte bultee jirti dhiirti takka hin galle takka eegaa qabaa koronaan dhufeeti as. Waggaa tokkichaa kana dhiirtiin namni tokko galee hin beeku dhalaa takka galchuu jiranii duduraa sunillee ammaa miti sanuu eega bara haareenni seena kun hin galle namni dhaabbatee jira. Tanaan nama keenya qabbaneessuu barbaadani beektaa. Namni keenya tanaaf gurra kannee qabbanaa'uu hin qabu ammallee sagalee uummata keenya uummata Oromoo mana hidhaa keessatti dararamaa jiran uummata Oromoo qofa osoo hin taane lammii Itoophiyaa guutuu sababaan guddoon uummanni mana hidhaatti dararamaa jiruuf irra guddaan waan biyya keenya keessatti deemu jiru ammaa miti sababa koronaa godhatan malee durumaa galchuu fedhii hin qabu uummanni mootummaadhaa kun jechuudha mootummaan bilchiginnaadhaa kun. Maaliif yoo jette namni warri biyya tana keessa jiru kun Oromiyaa guutuurraa namni biyya tana keessa jiran namni biyya tana keessa jiruu fi namni biyya teenya sun keessa jiru waladda namni biyya alaa jiru bayyannata qaba. Mootummaa kamtu sirriidha paartii kamtu sirriidha akkamii dhugaan uummata Oromoodhaa eessa jirti jedhanii ni arga uummanni jechuudha uummanni biyya alaa jiru kun irra guddaan isaanii warreen tokko yoo taate malee. Mee mootummaan kun kanaaf galchuu hin barbaadanii sobni isaanii beektaa waan irra eegalamee miti durumaa sobuma jiranii soba daangaa hin qabne sobu jiranii amma immoo garuu akka wanni isaan sobuuf jiraniif akka namni miidiyaarraa kalaas namni galu jira jee namni miidiyaatti ol baanee lallabne miidiyaa adda addaatti akka namni hin dhageenyeef kalaas namni galu jira jedhanii kijibaan suuraa bara dabartee fa'a suuraa bara 2020 fa'a poosti godhanii namni galu jira kijiba guddaa rabbi jibbee kana kijibanii beektaa.
kan ma fechuudha wani isaan kijibanii ummatuma qabbaneessuudha fi social media kanarra. Namichi kun uummata keenya galchuurra hamilee hin qabu. Agartee achi keessa madhanya kana oduun takka mee bilis hundi keessan akkuma dhuftaniin sheer godhamee dura bilis sheer godhamee nama feera. Bilis mee dura sheer godhamee hundi keessanuu sheer godhamee waa mootummaa hin qabnu rabboo qabna rabbi maalaaf inshaallah. Mee hundi keessanuu bilis dura sheer godhaati akkasitti irraa dubbanna sheer godhaa. Namni afeeroo barbaadan liinkii as gubbaa isin haayaa. Kanaafuu bilis dura sheer nu godhame. Bilis sheer godha nama feera dafame sagalee uummata haa taanu uummata kijibaan agartee mootummaan kun burjaajessaa jira. Kanaaf bilis sagalee haa taanuu fi sheer godha jajjabaadha. Namichi hattichi kun agartee ni dhukkuba jaanii rabbi isaa achitti nurraa ajjeesu. Agartee rabbiin isa agartee ni isini. Kanaaf ijoollee Suudi Arabiyaa keessa jirtu osoo isaan hidhaa keessatti dararaa jiranii osoo rakkachaa jiranii ni gala jechuun soba. Agartee soba waan hin taane qoofaa jiranii. Kanaaf nama keenya achi keessatti waan godhaa jiran hatta agartee namoota agartee as keessa maatii qaban fa'aa waan nu ergaa jiranii gaafachaa turanii. Isee as ijoollee waa ergituu fi maal godhan yoo kuma takka riyaala kuma takka erganii achi keessatti ambaasii jechuudha. Ambaasii gadi hojjete jiru sanii dhibba sadii irraa morta jechuudha. Ijoollee fakkeenyaaf kuma takka walitti qabanii amma hiriyoota keetiif kuma takka ergiteef dhibba sadii irraa morta jechuudha ambaasii. Ambaasiin naggada jira jechuudha. Nama galchuuf hamilee hin qabu. Naggada keessa jira. Naggada kana jira. Namoota sana achi keessa as baanii gartee miidiyaa ibsa kannaa jiran hunda jawaar irraa guuree hidhaa kophaa hidhaa jiranii. Kanaaf waan hedduu jira. Kanaaf sagalee ta'uu keenya dirqama akka maaliif jenna nuus boru achi mudachuun keenya oolamu waan taaneef amma osoo hin qabnu karaan keenya tokkuma bilis amma guutuu keessatti dabaati yeroo takkatti sheer godhaati nama feera. Mee rashaadati akka nam tokkootti namichi kun ijoollee tanaaf ni quuqama jettee yaadda Abiyyi Ahmad. Abiyyi Ahmad Itoophiyaa osoo ijoollee Oromoo tana qofa hin taane Abiyyi Ahmad Itoophiyaa karaa hallayyaatti oofaa jira. Xiqqoo uummata Oromooti keessattuu diinummaa inni uummata Itoophiyaatiif qabu uummata biyya alaa jiru kana addaati beekta. Warra isa deeggaru yoo hin taane namni kun akka inni jiraatu hin barbaadu jedha Abiyyi ta'uu fi dhabde malee jechuudha. Yeroo duraa fakkeessuudhaaf biyya alaa kana keessa deddeemee fakkeessuudhaaf warra gaafa Suudaan deemee Masrii deemee uummata akka waan nama isaa jaalatu akka waan nama isaa sirriitti gartee miti namni kun namuma akkamii yaaboo biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun mootummaa ammuma harkattee namni daaddaa jiru geefeeta bara sun keessatti jechuudha. Amma immoo waggaa lamaan paartii walafaan deebite kana deebi'ee dhugaa uummata Oromoodhaa dhoosuu eegalee uummatuma Itoophiyaadhaa warreen bayyana qaban jechuudha. Warreen biyya alaa jiran kun hedduu bayyana qabanii sooshaal miidiyaa akkaataa dimokiraasiidhaa sirriitti beekan namni biyya alaa jiru kun beekta. Saniif uummata kanaaf xiqqoollee taatu yaadaa miti quuqamaa mitiiti namaatu hidhaa jira moo maaltu hidhaa jira jee xiqqoo ittiin dhagahamu Abiyyi Ahmad waan namni hidhaa jiru ittiin fakkaatu beekta. Amma fakkeenyaaf mee gaafa biyya qabate san biyyarra deemee baqattoota kijjee jechuun namoota biyya biraa jiran xayyaara isaatiin fuudhaa galchaa ture. Agartee xayyaara isaatiin fuudhee riqicha galchaa ture. Biyyoota akka Afrikaa keessaa sanuu Masrii fa'aa Suudaan fa'aa keessaa fuudhee galchaa ture. Keenyaa fa'aa keessaa. Rakkoon inni ijoolleen Suudi Arabiyaa tana galchuu fi dhabe. Amma fakkeenyaaf gaafa mallasaan jiru haalli kun hin jirre. Gaafa mallasaan jiru haalli kun hin jiru. Namni yoo qabame torbaan takka namni fakkeenyaaf taraqaa jahan qabame taraqaa jahan biyya dhufee taraqaa jahan qabame galee takkaa jechuudha guyyaa kudhan akkasumas hin oolle guyyaa kudhan takkaa hin oolle ammaan amma taraqaa isaa jira rakkoon inni amma qabdu maal ijoollee kan galchuudha fakkeenyaaf mee godhudha. Amma laal mootummaan kun mootummaa filatamee hundaa'ee gad dhaabbatee miti biyya Itoophiyaa sun keessatti mootummaa ce'umsaati beekta. Mootummaa ce'umsaa kanarratti namni bayyana qaba dhibbatti beeka akka namni isan filannellee dhibbatti beeka. Saniif jechuudha warreen biyya keessaa akiif godhee kaan bitee kaan tumee kaan yunqursee dirqamaan khalaas bakka injifadhee jee filannoo tan amma kun arguuf jiraata. Ilaan kee filannaan tuni dabartutti nama tokko galchuuf hin jiraatan. Ilaan kee filannaa akka godhaniituma silaa mo'anne jedhanii silaa namni isaa wajji dorgomanillee hin jiru warri isaa wajji dorgoman
warreen paartii siyaasaa guutuun mana hidhaa jiranii warri uummanni Oromoodhaa jechuudha. Nama keenya jee ni filanna jee abdatu mana hidhaa jiranii filannoo tana hanga dabarsu takkatti waan uummata Oromoo kana galchuu deemu natti hin fakkaatu. Ka waa xiqqaa hogguun ifin yaadu jechuudha. Saniif Abiyyi fedhiinsaa sanumaaf mana hidhaa keessa tursiisuu barbaada nama. Yaani filannoo irratti ijoolleen hidhaa jirtuun amma lubbuu isaaniitu nu jiraachuu dadhabanii jiran. Lubbuu isaaniitu rakkoo addaa keessa jiran. Bilis yaa daawwata kabajamoo hundi keessatti tarkaata kan sheer godhamee ammallee nama feera nama na feerre warri gartee nu gochaa jirtan isiniin galchaa bilis mee nama feera linkii koppii gama keessaatiin isin gama isin jiraatiin yoo beektan mee warri beektan koppii isiniif ergaa linkii gama isin jiraatiin isin ergaa warri seenu beektan ni beekna jaatee lakkoofsa tokko barreessa qeeroo Idris Abdallaa yoo beekte linkii isin ergaa gama isin jiraatiin akkasii seenuu dandeessa jechuu barbaadeeti. Kaan ammoo seenuu hin danda'amtu akkasumaan mee hundi keessanuu sheer godha dura qeeroo Idris Abdallaa mee yoo beekte siif erga linkii gama keessaatiin obsi. Okay, linkii gama keessaatiin erga obsi. Akkasii inni mee rakkoon isaa jechuun rakkoon ijoolleen tun lubbuun jiraachuu dadhabdee jirti. Rakkoon ijoolleen tun irra geessitu filannoo irratti ni jirti mee yaada keetti. Amma anima akkaanii fi xiqqoo akkaanii fi yaadutti rakkoon isaan irraan silaa'u rakkoon Juwaar Mahammad fa'aa mana hidhaa kaa'ee Baqqalaa Garbaa mana hidhaa kaa'ee rakkoon uummanni uumaan beekne kun irraan gahu waan jirtullee idilees natti hin fakkaatu garuu immoo bayyanata waan isaan qabaniif jechuudha namni araddaa keessa yoo xiqqaate araddaa keessattuu kutaaleen baay'inaan biyya tana keessatti argamtu kutaa Arsiidhaa kutaa Jimmaa kutaa Harargeedhaa hanga warreen namni baay'inaan biyya tana keessatti argamu jechuudha. Warreen kutaalee kana keessa yoo xiqqaate aanaa keessa yoo namni dhibbi takka mana hidhaan jiran jiru. Namni dhibbi takkittiin kun hangam takka nama dammeessuu danda'a. Hangam takka mootummaan kun mootummaa kijibaati. Uummata Oromoodhaa mootummaa kana hin filatinaadha. Jedhanii nama waan amansiisuu danda'aniif xiqqoo kan inni tursiisuu barbaaduuf kanumaaf ji'eetii yaada beekta. Okay, ayyee galatoomii ulfaadhu. Okay, mee namoota tokko niin afeera. Afamee siin namoota tokko niin afeera afamee. Kanarratti ammas amma jechuun soba kanaan gabbaanii ijoollee gartee hin galin tana galanii jee yeroo akkana sobu kana jechuudha. Ijoollee hin galin tana galan jee yeroo akkana sobu maal yaadi ijoollee tana gatu fadha moo akkam godhu fadhasa namichi kan barbaade laata? Awwan namtichi inuma biyyuma tana keessattuu namni ana malee akka jiraatu barbaada. Ana malee namni akka hin jiraanne jaabeeta. Fadhinnaan isaa jechuudha ilaalchisaatii fi fadhinnaan isaa warreen paartii isa deeggarulleen nu malee warra jiru warra ana malee jiru warra miti lubbuu fi takkittiidhaaf warra yaadu malee warra hawaasaaf yaadu miti jechuudha. Warreen bilchiginnaadhaa kun deeggartoonni isaaniitiif isaan walumaanuu warra makka waliiti wal fakkaatii wal barbaaddii jedhanii beekta. Saniif jechuudha. Ammallee uummanni Oromoo bayyinatee warreen biyya alaa jiran kun warreen sooshaal miidiyaa fayyadaman halkanii guyyaa uummata kanaaf iyyuu qaban. Maaliif uummanni keenya rakkoo keessatti dhumaa jira. Warreen uffata isaan uffatan yoo laalte sooshaal miidiyaa irratti uffata zubaalaa keessa waan balfa itti gatan kana ofitti kaasanii maaliif gaa namni erga qabame waggaa takka uffanni takka waggaa takka namarra hin taa'u yoo uffata hin argatanii nyaata gahaan argatanii namni lafeen gubbayyaa lubbuudhaan jiraachuun amma filannaa isaan jiran tana gaafa gaggeessan rabbumaatu beeka gaafas booda namni lubbuudhaan jiraachuun yaachisaa ta'ee jira amma beekta. Nyaata gahaan argatanii iddoo gahaan argatanii yeroo namoonni yeroo qorraatti oowwa kana keessatti dabarsanii. Yookiin absi. Warroonni nu ergatan misanjaraan haa himan jaa. Warroonni nu ergachaa jirtan duwwaa keessa leenca qaba. Dheebuu bilisummaa akkasuma qeerroo Idris misanjaraan haa ijaati. Misanjaraaniin liinki isin ergaa. Ani immoo misanjara keessan baafachuu waan dandeenyeef. Misanjara keessaniin haa himan jaa. Warri ergachuu seenuu barbaadan. Gama misanjaraatiin liinki isin ergaa. Isin misanjaraan na dubbisa haa ijaa misanjaraan. Kanaaf daawwata kabajamoo namichi kun uummata keenya taphachaa jira. Footoo sobaatiin uummata keenya burjaajessaa jira. Sagalee uummata awwaaluuf karoorfatee jira. Maaliif jennaan yeroo duraa gisee uummanni keenya gabbaane akkasii iyyansan niin galchaa jedhanii dubbatanii kanaafuu sagalee uummata gadhabuuf deeman. Deebuu bilisummaa misanjaraan haa inaanji. Deebuu bilisummaa misanjaraan haa ijji misanjaraanis kanna.
linki messengeraan si ergaa messengeraan ajaa messengeraan. Okay. Okay, ammallee please share godhaa nama takkaas nu jiraasa. Baga nagaan dhufte qe'ee irratti ta'e. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaya fayyada baga nagaan beektan kan. Waan dubbachuu jirru hordofaa jirtaansa tokko sagalee sirreeffatu sagalee kaasi. Ayya. Sagaleen tu jara geemti. Waa amma sirriitti dhagahamte. 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 Okay. Waan dubbachaa jira hordofaa jirtaami. Mee waa'ee ijoollee Suud Areebiyaa dubbachaa jirra. Mee ati ijoollee Suud Areebiyaa ta'an jechuun rakkachaa jiranii yeroo dheeraa gaa sooshaal miidiyaa kanatti namoonni sagalee baay'ee ta'anii fi akka galchuu himee jira torbaan kana jee ammallee namni galan jiru suuraa sobaatiin akka galan jechaa jira. Mee ati akkamiin ilaalta mootummaa kana maal jettaan? Dhugaadhaa amma duratti jechuudha. Hayyoottan keenyaa fi manni keenya hundinuu ijoollee mana hidhaa Suud Areebiyaa keessa jirtuuf sagalee ta'anii jiranii jechuudha. Kanatti aansee deebi'anii suuraa uummata yeroo duraanii galee tikeeta isaa ifirraa muratee galee fi kan akka carraa isaa dhufee fi galee sooshaal miidiyaa irra deebisanii galanii jiranii oduu gammachiisaa yennii uummata burjaajeessaa turanii jechuudha qilleensa kanarratti. Yaani kun hundinuu sobni kun hundinuu dhaabbatee uummata ijoollee mana hidhaa Suud Areebiyaa keessa rakkachuu jiruuf maaliif nuti illee karaan keenya karma kanaa jechuudha. Isaan kanaaf sagalee taanee irra deddeebinee namni mana hidhaa kana keessa jiru ka qilleensarraa wal baree fi kafiras mana hidhaa kana keessaa hin qabne tokkollee hin jiru dhuguma sayyoo olii himne jechuudha. Namu jechuudha qabatamaan jechuudha nama gale san ka dubbisee qabatamaan kan torbaan kana keessa namni gale amma maal jen oduu gammachiisaa yan oduun gammachiisaan takkallee hin jirtu qilleensa kanarra laalanii ados sagalee addaan hin baafanne adda barreeffama tokko laalanii akkiita adda hin baafanne jechuudha. Uummanni keenya galee jira oduu gammachiisaa qabnaa jennu cuftinuu soba. Maaliif soba kana dhiisanii uummata keenyaaf seekootiin danyoota feesbuuk irraa laayivii seenee sagalee maaf sagalee uummata ijoollee tanaaf hin taane maaliif du'aayii hin goonee fi alaa fi keessatti Oromoon tummaaf akkana rakkatti sagalee nama biraatiif ni tahanii maaliif ijoollee mana hidhaa Suud Areebiyaa keessa jiru tanaaf maaf sagalee hin taane. Nuti amma dhiifamaa wajjin kabajaa warra sooshaal miidiyaa kanarratti yaada ibsachuu jiru. Keessaa fi alattuu uummata keenyaaf akka sagalee tahan barbaanna. Maaliif namni biyya teenya keessatti hidhaa jiru hamifuu wayyaadhaa jechuudha. Hidhaan hidhaadha laakiin walirra hojjaa qabdi biyya teenya keessa jiranii jechuudha. Maaliif du'a isaanii agaran namni biyya teenya keessatti jiraatee namni keeffan isanii jira hin jiru. Keeffii lubbuu isaa if galaafatanii jira hin jiru biyya teenya keessatti. Rashaat nama si bijiru sagalee. Biyya tana keessatti namni. Ayyatti mafati. Haasaa biraati. Namni biyya tana keessa jiru kan lubbuu isaa if galaafatu meeqaa jira. Kan miidhaa nama isaa kan mana hidhaa keessa miidhamu jiru kan ijaan arguu diddannaaf garaan isaa daddabee if galaafatu meeqaa jira. Kanaaf jechuudha namni haadha abbaadha biyyaa qabna obboleeyyan keenya nuti biyya tana keessa takka tokko nasiif obboleeyyan as keessa walii jira malee guutuun maatiin keenya biyya jiran. Galgala ganama qilleensa kanarra ni agaran. Maaliif uummanni kun du'aa illee akka nuti naannoo dhaabbatan barbaanna sagalee akka tahaniif barbaanna. Abbaan dubbii qabatamaa dubbii gammachiiftuu yee dubbatu san akkaataa nama gale san ka dubbise qabatamaan dubbii takka meesha irratti as baasanii nam tokko hin qabu. Saniifuu irra deebi'anii jechuudha dubbii biraatu ni dubbatan. Saba biraa kamii dhabame ni dubbatan uummata keenya karaa koo kana keessa jiru maaliif dubbachuu dhabanii warri sooshaal miidiyaa irra fayyadamu jiru kun warri miidiyaa gurguddaa adda addaa qabu kun maaliif uummata keenya kana irra deddeebiidhaan maa hin gaafanne nuti biyya tana keessatti mirga hin qabnu. Qilleensa kana irra yoo sagalee taanee malee baanee falmachuudhaaf hin dandeenyu. Maan fadhee biyya sana Suud Areebiyaa keessa biyya falmachuu hin danda'u. Namni biyya if dandeessa keessa biyya mirga itti qaban keessa warri jiru maaliif bahanii sagalee hin taaneef maaf dubbachuu fi dhaban. Sheekootiin danyaa warri feesbuuk irra wal afeeree liinkii olii ergu kun maaliif sagalee hin taaneef maaf hin dubbanneef maaf du'aayii hin gooneef du'aayiidhaan maa cinaa hin dhaabbanne. Okay. Hedduu galatoomii yaada bareeda kan ta'e mee piliis daawwata kabajamoo hundi keessan bakka akka sheer godhaa. Dheebii bilisummaa liinkii si ergeen jira. Liinkii kooppii godhadhu. Kooppii liinkii sanii fudhadhu. Google Chrome seeni. Google Chrome keessaan qo'attu akkasii dhufuu dandeessa.
yoo beekta malee yoo hin beekne tokko kun nama dhiba. Namni immoo sirriitti beekoo jiraatan linkii isiniif hin ergaa. Misanjiraan Haji ammoo Qayroo Idris Abdallah misanjiraan Haji siin jee ture. Akkasitti linkii si erga. Ani maal ammaa misanjira kan seenuu hin danda'u yeroo itti Haji naan jette gubbaaraan si erga linkii akkasi. Warri beektan ni beekne jaati misanjiraan Haji naan jaa linkii misanjiraan isin erga. Agartee akkasi. Amma hundi keessan pilis haggu takka mee sheer godhaa yaada kana gadi fageessine irraa dubbachuu qabna. Rakkoo uummata keenyaati rakkoo ijoolleen keessa jirtu rakkoo ajaa'ibaati amma jawaala hundarraa guuranii hatta waan biraa dhiisi giseen masruufa namni fira qaqqabas keessa walitti qabee erguuf ambaasiin jechuudha. Kan gartee jidda jiru faan dhibba sadii dhibba afur irraa murateeti kuma takka ol nagaaf jechuudha. Gisee namni gartee maallaqa walitti qabee masruufa godhadhu jeenii warri kennama qabu ambaasiin tarkee isa naggadee eegalee jira. Ambaasiin naggadee jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf kum takka yeroodhaa nama kee kana achi keessa jiru. Amma fakkeenyaaf warra akka gaas keessaa jaartii fa'aa qabu jira obboleeyyan fa'aa qabu jiraame. Warri kun gisee inni rakkadheetiin jira. Maala na argi ja'uun karaa ambaasiitiin maala inni kun dhaqaaf. Karaa ambaasiitiin dhaquu danda'a. Ambaasichi maal godha? Kuma takka irratti dhibba sadii murata. Dhibba sadii jechuudha. Laal hattummaan itti jiru. Dhibba sadii muratee kuma dhibba torba ol naqaaf jechuudha. San lubbuuniif jiraachisu. Naggada jiraachuun naggada keessa jiran malee waan ijoollee galchuu fi waan ijoolleef taliyyaa jiranii miti. Kanaaf uummanni keenya akka sagalee ta'aniif akka hin usne haga namni keenya guutu galanii haga namni keenya guutu achi keessa galan. Amma fakkeenyaaf ijoollota wal beenuun ta guyyaarraa nu dawwaltee sa'a meeqatti yeroo hunda dawwalanii awwa akhbaari maal jaa. Amma irraan tana giseen gaafadde awwa namaa dhibba sadii galee midhaan mijjannaan awwa namni biraa galee hin jiru. Amma nyaataa hun dhorkuu irratti nyaataa hun dhorkuu irra jiranidha. Yeroo duraan nyaata kananiif nyaatumaa nurraa muranii jiranii rakkoo akkanaa tana keessa jirra. Namni keenya nutti use fakkaatti. Gaafa nuti immoo asirraa hidhaa keessa ka'a namoonni gadi laayivii dabarsaa turan achi as itti jabeessanii jiran jechuudha. Akka isaan jawaa nama dubbisu. Osoo kun jiru faradaa gisa gabbaanii gartee faradaa kanaan nu gabbaanii faradaa kan nutti oofan ijoolleen tanaaf maal yaadu? Namichi kun mootummaan kun ijoollee tana gatu fadha addunyaa dhabamsiisuu barbaada. Beera shaat waaraa dubbadhu mati gabaabsi. Mootummaan kun mootummaan duraanuu mootummaa sobaan dhaabbatee mootummaan namni osoo hin filatin mootummaa shiraan aangoo irra taa'u jiru yeroon isaa yeroo amma dhumattee miti yeroon isaa fulbaana 30 dhumattee aangoo irra isaa kaayyatee taa'u jiru tokko hin jiru jechuudha. Saniif jechuudha uummanni keenya warreen biyya alaa warreen miidiyaa gurguddaa qaban keessattuu ammas ulamaa'onni keenya ulamaa'onni biyya tana keessa jiran warreen mootummaa dhiyaatanii jiru ulamaa'onni gurguddaan jechuudha mootummatti hanga tokko ni dhiyaatan rakkoon uummata teenyaa tana osoonii fi yeroo gabaabduu keessatti furmaata nutti laatanii takkaa'oo mootummaa dhiyaatanii akkaataa karaa namni digalu maaliif namni Itoophiyaa qofaa miti namni biyya hundaa nima qabamaa namni biyya hundaa galu jira lammii Itoophiyaa qofa jechuudha namni galuutu hin jirre Soomaaliin galu jirti Suudaan galu jirti biyyoonni ollaa keenya jechuudha biyyoonni silaa mootummaan isaanii mootummaa daddabaadha warra akka biyya Soomaaliyaa kun galu jira jechuudha. Maaliif uummanummaan Itoophiyaa irraa qoftiin biyya tana keessatti dararama keessattuu biyya tana keessa namni akkaan baay'atu ilmaan Oromooti. Amma sabni biraa hin xiqqaata sabni ammaa sabni Tigraay sabni biraa hin xiqqaata namni akkaan baay'atu biyya tana keessatti saba Oromooti. Maaliif uummanni sababa uummanni kun sababa uummata Oromootiif jecha dararamaa jiran baay'inaan jechuudha. Silaa sabni biraa taate har'a silaa saba biraa taate baay'inaan hanga sabni Oromoo kana taatu saba Amaaraa taate namni bira kana mana hidhaa keessan turu. Jechuudha silaa warra soddaa taate uummata Oromoodhaa kana ergaa waggaa lamaan kana as uummata Oromoodhaa wanni isaan uummata Oromoo jaamaa jibbamtee jirti duwwatti dhiibamtee hangam tokko uummata Oromoo biyya keessattuu jibbu jira maalayyaa uummata biyya alaa uummata xiqqoo bayyanatee waa hunda dabaree karaa kamtu sirriidha mootummaa kamtu sirriidha mootummaan kun sirriidha jiru adda baafatee jira jechuudha waa'ee siyaasaadha tana guutuun namni biyya alaa jiru jechuudha. Baay'inaan waan sooshaal miidiyaa kana hordofuuf saniif ulamaa'onni keenya sirriitti itti dhiyaatanii warreen sooshaal miidiyaa qabanis callisuun qaban amma akka duraan oowwisan sanii miti amma callisanii jiran amma torbaan kana keessa kalaas namni dubbachuutu hin jiru yidduu duraan namni oowwisee kalaas bakka hundaa dubbachuu eegale hanga tokko ni galchinaa jedhanii karoorfatanii amma immoo dhaabanii jiran amma sanumaa namni dubbachuu jiru kijiba isaanii kijiba rabbi jibbe san uummanni galu jira suuraa bara 2020 jechuudha gabbaasanii uummanni galu jira uummata burjaajisanii tuman cal godhanii uummanni kan dubbanne godhuu barbaadanii beekta
Saniif uummanni keenya callisuun qabu. Warreen social media irra jiran callisuun qaban halkanii guyyaa uummata Oromoo kanaaf iyyuu qaban jechuudha. Maaliif dhumaa jira namni mana hidhaa keessatti ijoollee xixiqqoo sabiyyi tanumaan beekne jechuudha. Tan waggaa lamaa waggaa takka san osoonii fi haadha waliin illee hin taane jechuudha. Abbaa waliin qabanii mana hidhaa keessatti dararamaa jirti. Sabiyyi numaan beekne jechuudha ijoollee xixiqqoon. Saniif callisuun qabanii hanga danda'ame hanga uummanni keenya furmaata harkatutti warreen miidiyaadhaati. Furmaanni karaa biraatiin hin dhiyaatu. Mootummaan nama hin dhaga'u yoo tarii addunyaan dhageesse jechuumaaf malee mootummaan itti iyyatan hin jiru. Mootummaan kan armaa kijibu kunis mootummaa beekatu. Kan armaa ambaasii fiinjee maqaa ambaasii fudhatee biyya tana taa'ee shira ta'ee uummata keenya akka hidhaa keessatti dararaa jiru baay'inaan uummata ambaasii kan biyya tana jiru jechuudha. Deebisi uummatuma miskiina achi keessa ni beeka. Ifi isaati dalagatee mindaa fudhatee jiraachuu jira. Uummatuma miskiina waa takka hin qabne kan namni alarraa gargaarsa erguuf kana. Hogguunii fi kuma takka irraa qarshii 300 maaltu hafaa barte keessatti waa takka namaan bitu malee inni yeroo ammaa tana keessatti humni takkittiin sun torbaan lama hin geessu nama tokko beekadhu. Saniif shira ittiin daldalachuu jiran ammallee ittiin daldalachuu jiranii daldalata kana dhaabanii uummata keenya furmaata barbaadu qabanii ilaa hanga miidiyaa gurguddaatti halkanii guyyaa iyyanii uummata kana akkanii fi mana hidhaa keessa galchan kabajaadhaan isaan gaafanna jechuudha. Lammaffaa namni hidhaa biyya fi keessa jiruu fi namni hidhaa biyya tana keessa jiru hidhaa biyya firaa dhaqee gaafataa nama dhaqee gaafataa kala joodu yoonii fi dhukkubsate illee akka mana yaalaatti geessan maatii illee taatu dhiibbaa godhanii mana yaalaa geessanii namni warreen biyya tana keessa jiran namni fayyaa dhabanii dhukkubsatanii haakama geessuu dhiisi. Maallaqa geessuu fi dadhabbiidhaa fi jechuudha. Maallaqa ambaasiin waa maallaqa nagayaa irraa murattee ol naqxiif manuma hidhaa keessatti ol naquuf jechuudha. Rakkoo hamaa manni hidhaadhaa Suudi Arabiyaadhaa kun jechuudha. Rakkoo hamaa manni mana hidhaatirraa sadarkaa hamaa irra jiru mana hidhaa Suudi Arabiyaa kana uummata Oromootiif jechuudha. Saniifuu hatattamaan amma osoonii fi arraba hojjanii itti yaadne warreen miidiyaatis hundinuu gabbaanii dubbatanii maali yeroo daqiiqaa 30 daqiiqaa 40 yoo gabbaanii dubbatan maal qabarraa? Maaliif callisan? Xiqqollee namatti hin dhagahamtu. Hogguu namni waggaa tokko badii takka malee osoo waa tokko hin balleessin, osoo waan namaan saamin, osoo namaan ajjeesin waggaa tokko guutuu namni mana hidhaa keessatti kanatti dararamu kana xiqqoo nama dhagahamuu qaba. Akka namummaatti jechuudha. Akka namummaatti osoo fi akka waan biraan ta'an akkuma namummaatti nama dhagahamuu qaba. Namni kun nama yaachisuu qaba. Namni kun jireenya ofiitiin jijjiirradha. Duranillee nama hatee takka waa ajjeesee takka maal balleessee biyyarraa hin baane jireenya ofiitiin jijjiirradha. Maatii kiyyaan jijjiira. Biyya tanaan jijjiiraa jedhee biyyaa ba'e jechuudha. Sanii miti biyya nama akkasuma seera ala namni biyyaa ba'e akkaataa karaa seeraa ittiin bahu hin qabu. Karaa seera alaa kana yoo taate malee biyya teenya irraa jechuudha. Namuutu ni beekna biyya teenya. Namni tokko karaa seera alaatiin namni biyya alaatti hagee hin qabu. Gatiin tikeetiidha gatiin ni beekna gatiin viisaadha ol ka'aadha. Namni danda'ee biyya alaa deemuudhaaf dirqama tikeetii barbaada paaspoortii barbaada paaspoortii bitachuu hin danda'u namni biyya teenyatti. Sanaaf dirqamee karaa baharaatiin deeme malee jaalatee illee karaa baharaatiin hin deemne beekta. Saniif uummanni Oromoodhaa tana ajandaa godhatee halkanii guyyaa iyyee furmaata qabnu fi qabaan jira. Mee ayyee Rashaad galatoomii mee atiin obboleetti teenya mee rakkoo nuti keessa baanee dhufne san rakkoo karaana keessa dhufne san keessa dhufne hidhaan tun mee nuun ni malti mee kana hidhamne kana dararamu tun nuun malti. Wallahi hidhaan nama qabiyyumaa ta'e ilmu manamaatu ta'e hidhaan namaan hin maltu. Abbaa yakka hin qabnetti hidhaan hin maltu. Nama yakka qabu bichaaf manni hidhaadhaa ijaarame nama waa balleesseef manni hidhaadhaa ijaarame malee ayyi ilma namaa kamiila lamaan hin deemuuf manni hidhaadhaa hin ijaaramne jechuudha. An akka kayyatti. Manni hidhaa tokko faadha nama ajjeesee fi nama waa balleesseef ijaarame jechuudha. Malee nama fira dalagataa nama miskiina karakkinni biyya isaa keessaa oofu jiruuf akka ijaarame hin beeku mana hidhaa akkanaa tan ni beekta akka mataa kiyyaatitti jechuudhaan. Hidhummaan biyya tamiyyuu taatee nama badii qabu bichaaf malee nama badii hin qabneef manni hidhaadhaa hin ijaaramne. Manni hidhaadhaa holaan cufaadhaa. Tanarra deebi amma waan kaastee turte goonsaa akkuma Rashaadilleen akkasumatti irraa haasa'ee yaani nama masruufni mana hidhaatitti dhaqu jiruuf irraa muratanii jettan. Fakkeenyaaf irraa muratanii anamma akka kiyyatti dhibba yoon ergeef 50 irraa muratee 50 sayyoo kabajaadhaan ol seenee filamni kun kabajaa qabaatee mootummaan biyya tanaa kabajee imbaasiin Itoophiyaa biyya tana keessa jirtu kabajee hamma biyyi teenya tasgabboitu rakkina isin irra jiru nu ibsadha yoo fayyaa rabdannu haakama isin keessa nu isin cinaa dhaabbata jennanii tajaajila gaarii yoo kannaniif rakkoo hin qabu ni beekta an akka kiyyatti jechuudha. Maaliif biyya tana namni koronaan karaa bii dhaabbatee jira
koronaa abiyyiidhaatitti qabat sababa godhatanii koronaa abiyyiitiin miskiina mana hidhaa keessatti dararu jiran. Hamma koronaan abiyyiidhaa kun nurraa dhaabbatu takkatti karabbii nurraa dhaabbate ka ilma namaatiin nu jira. Hamma koronaan abiyyii dhaabbatutti tasgabbaawaa fayyaa rabdannuu isin cinaa dhaabbata. Waan barbaadan nu gaafadhaa jeniini kabajaadhaan akka dursanitti manni hidhaa silaa kabajaa hin qabu. Kabajaadhaan jechuudha. Tajaajila gaarii qabaatanii fayyaa dhaban qiniin lilmeedhaan mana haakimaa keessanii yoo cinaa dhaabbatan rakkoo hin qabu. Tayyiduu bakka maallaqa hamma feete bar maallaqa ta'erra nama keessa jiru alaamatatti yoo kuma kudhan kabiyya Suudii Arabiyaadhaa yoo ergitee fi yoo walnaasa ittiin qabaanne yoo tajaajila gaarii ittiin qabaanne maallaqni kun maal siif godhamee waan bu'aa siif ni qaba hin qabu jechuudha. Bu'aa siif hin qabu. Qarshii riyaala Suudii takka ta'e isaan sii kannanii akhlaaqa bareedaadhaan bakka bareedduu si kaayanii kabajaadhaan yoo isaan si jiraachisan irra faayidaa qabdaa jechuudha. An akka kayyatti. Laakiin ilmaan Oromoodhaa kan hunda hanqadha. Fakkeenyaaf amma mootummaan kun ijoollee dancha keessatti dhiitaati agartee dhiitaa kabalaa akka fedhe godhaa amma shamarran fa'aa akka fedhe godhuu eegalan jedhanii beektaa. Dhala shamarran walaayi amma guyyaarraa mucaa tokkoon dawwalee hojii haasawinoo turre awoo namni akkanatti galan jaanii maali isin hin jeenii jeen gaafadhe beektee. Maal jee waan jee eegaa sooshaal miidiyaa nu gubba gabbaa nu dubbatan booda nyaata yoo laaqana fidan qadaan fidanii yoo faxara fidan laaqana fidanii akkuma jaanii kabajummaa xiqqishoon takkaan yudduu hin jirtu ka dhukkubsatees amma ka dhukkubsite maaltu biyya tana si fidee maal barbaadu dhuftee dantiif si dhukkubee faa jaaniini haga gartee tuffii guddoo irraa nu jiranii. Malee furmaata hin arganne furmaanni ambaasiin dhufee nutti himus hin jiru. Ambaasiin waan biraa dhabee namni maallaqa isin ergu yoo jiraate natti himaahi. Agartala namni maallaqa isin ergu yoo jiraate natti himaahi. Anaa kara isin dhufuun isiniif mijjeessa. Ijoolleen tolacha keessa maallaqa haya tarii nam tokko takka maallaqa dhaquu yoo jiraate namoota maallaqa hin qabne ka dhukkubsachaa jiru kanaa jiru. Inni kanaaf maal yaade furmaanni isaa maal yaade naggada barbaadamoo mee akkami yaadni isaa mee maal jedharratti. Yaanni isaa waan mootummaan maallaqa biyyiirraa murteef gargaarsa biyyiidhaa isa cinaa dhaabbachuu miti. Waan biraatiif miti. Yaanni isaa daldalli innis keessaa harkatu abiyyi cinaadhaan dhaabbatee abiyyiidhaan gargaaruuf. Abiyyiin amma kofee jira waan waraanaaf kanneen uummata Oromootiin bobbaasuun hin qabu. Waa hunda jechuudha. Milishootaaf waan kennuuf waraana isaatiif waan kennu hin qabu. Saniifuu uummata Suudii Arabiyaa kana keessatti maaliif tokkoffaadha. Ijoolleen Suudii Arabiyaa keessa jirtu ilmaan Oromoodhaa gargaarsa ennaa waa hundatti tokkoffaadha. Maallaqa kaartoona irraa tolchanii annan gaafatin akka sooshaal miidiyaa irratti itti fudhatanitti annan gaafatin. Laakiin namni dabkee fi aduu fudhatee qabbana fudhatee fidetaa jechuudha maallaqa kana. Gargaarsa takka yoo jennu har'a abbaan namni fedhe tokko ol bahee rakkoo feesbuukaa irratti himatee kan dura gumaachu. Kara jiru ilmaan Suudii warra Suudii Arabiyaa keessa jiru ilmaan Oromoodhaati jechuudha. Tana namni hin beekne hin jiru. Gargaarsanaan sadarkaa tokkoffaa irratti ilmaan Oromoo warra Suudii Arabiyaa keessatti argamu. Kanaafuu jechuudha maaliif hidhaa Suudii Arabiyaa kana keessatti yoo rakkattanii namni maallaqa isin raacha kaayyatu jiru maallaqa kana karaa kanaan isiniif gargaarsa karaa kanaatiin isiniif olina hinaa jennee ka 500 erganiif 200 irraa muratanii 3 kannuu fi ka 1000 erganiif 300 irraa muratanii 7 kannuu fi 5 irraa muratanii 5 kannuufiin abiyyiidhaaf faayidaadhaa jechuudha tun obboleessa kiyyanaa siima isin jalan galiin bakka kanatti tun abiyyiin faayidaa guddoodha keessaa qaba akka ilmaan Oromoodhaas keessaa hin gallee wal cinaa walirratti illee akka dhumanii wal cinaa illee akka dhaabbatan waan beekuu fi abiyyiin ilmaan Oromoos keessatti gidirsu jira malee wallaaleetii miti waan biraatiif miti. Okay, galatoomii ulfaadhu hedduu. Daawwata kabajamoo hundi kasanuu ammallee sheer godhaa bilis sheer godhaan jirtanii sheer godhaa nama afeera yaada qabaatan komintii jalatti nu barreessaa yaada keessa komintii jala fuunee isin deebisuu dandeenya. Kanaaf ijoollee teenyaa wanni galtee hin jirtu galchuttis hin jiru namichi zaalima namichi fira oowna namichi gartee waa namaami bali aadamiimi ganti soddaa malee ijaa gurran qabu agartee waan jaartii halkan itti himtu malee yoo jaartiin isaa halkan ijoollee Suudii Arabiyaa galchi jettee ni galcha yoo jaartii itti hubaatti nu quban qabu kanaaf nuti irratti jabaannee uummata keenya akkatti galan godhuu qabna ammaas waan anis akka nama tokko dubbachuu barbaadu hayyoota taatus ulamaa taatus fakkeenyaaf gargaarsa yoo rattan namni isin gargaaru ijoollee midhaa jirtu sani nama biraatiimi iliis ijoollee san sagalee taanee fi haga galanitti nama miliyeena takka hidhaa keessa jira namni dillu kun hamma galutti wanni rafnu jirtu sagalee haa taanu finjaa mee atino
Rashaad tarra maal jettamee dubbatus. Obsi meetiko Rashaad boonsa amma waan isin jiru beekta. Obboleeyyan keenyaafillee jechuudha waan hin daambuuf maales carraa Rashaadillee fudhadheetiin jira dhiifamaa wajjini. Abshir rakkoon qabu fudhadhu. Maaliif yoo jettee amma akka suudii keessaa baay'inaan akka karaa biyya keenyaatti yoo jechaanii jechuudha. Uummanni sooshaal miidiyaa gurguddaa qabu kun mee dhimma Oromoodhaa eenyutu dubbachuu jira eenyu dhaggeeffachuu jirtanii eenyu agartanii jechuudha. Uummata laayifii seenu ka sagalee dabarsu. Ka feesbuuk kanarra sagalee bihee dabarsu dhimma Tigraay, dhimma Suudaan, dhimma soddaa biyyiidhaa malee mee nama dhimma Oromoodhaa dubbatu. Nama Oromoo biyya Oromiyaa keessatti ganda kana dhaganii gargaarsi hangana kan nameef nama jaallageessanii isin. Oromoon irra hidhamte, Oromoon irra duute, Oromoon irra baqatte, Oromoon irra lollechiin irra baname. Kana malee mee nama tokko nama sagalee Oromoo warra biyya keessaa warra dhumu jiru kanaaf warra mana hidhaa jiru kan mana hidhaa keessa giddirfamu jiru kanaaf warra sagalee tahee akka duraanii sanitti jechuudha. Uummata Oromootiif dubbachuu jiru isin tokko agartanii mee ka Suudi Arabiyaa kana dhiisaa mee ka biyya keessaatiifu sagalee nama ta'aniif agartanii isin dhageessanii dhaanya kana. Ani hin dhageenye mataa kiyyaaf. Utus hin dhageenye. Dhageessanii isin. Injirtu. Okay, tayyib uummata Tigraay maaf sagalee ta'an sabni biraa Oromoodhaaf sagalee ta'uu isaanii dhageessanii isin. Hin dhageenye. Okay, Oromoon tun ta'isii tana wallaaltee maaliif Oromoon duraanuu hayyuudha waan hunda mammaaksa fittee jechuudha laal dubbii jechaadhaaf mammaaksaan fittee jechuudha. Ogeessi mana isaa tolfachuu hin beeku mana kaan ijaaruu beeka malee. Nuti kun ileen hanga yoom ganda ollaa mana ollaadhaa ileen hanga yoom jaarraa ileen hanga yoom mana ollaadhaa kana gabbifnaa ka keenya nu dhimmisu ka bakka ol seennu hin qabne ka bakka keessa gatteenyu hin qabne ileen hanga yoom kanamaa kana jaarra mee obboleeyyan kiyyan ajaa'ibinaadha. Akkasuma mootummaan argamaan islaa mootummaa dhugaa keeti akka Oromoon dhuga maaqsan ni jira. Osoo manni keetu si dhimsu mana alagaa tolchaa jeni beektaa ogeessu waan isaa tolfachuu hin beeku. Nutis amma akkuma dibaatu hayyoonni keenya amma hatta guyyaa irraa kana amma laayifii OMN takka daawwadheen ture. Laayifii isaa irratti lola Suudaanii fi agartee lola Suudaanii fi filannoo isheen dura haasa'an. Ifi lola Tigraay jechuudha. Kushaan kushira hamma gartee abbaa isaa iyyeetira hafe sana haasawanii jechuudha. Kushaan kushira isa walitti funaananiiti walitti jamma'anii kushaan kushira sana haasawanii jechuudha. Akkasii kanaaf immoo sabni biraa gaa sabni biraa waa'ee Oromoo tono takkaatu hin dhageenye bara sabni biraatu waa'ee Oromoo dubbatu waan dhageenye rakkoo bakka tana jirtu gaa hin beekne. Uummanni keenya kunoo duriif jechuudha duriif sirkiitu hin jirree jen sooshaal miidiyaa hin qabnee jen gaafa raadiyoo bitatanii raadiyoo xiqqaa gurratti qabanii Ameerikaa irraa sagalee maal jettee jeni dhaggeeffatan sunu jechuudha. Hayyoota keenya jala hin galle jechuudha. Tayyib maalayyaa ijoollee qubee dhaloota ammaa qabaanan kana akkamitti isaan kana jala galtee dhimma namaa akkamitti dubbatan. Mee rakkummaan isaan dhimma namaa isaan dubbisiisan kun maali hamma wallaahi billaahi nama akka mataa kiyyaatitti hammaan lola Tigraay lola Suudaan hammaan dubbadhu. Maarreen sana akka isaati jee hammaan dubbadhutti gabbihee ilmaan Oromoo ka Suudii Arabiyaa kana keessa argachuu jiruuf sagalee ta'ee uummata kiyya biyya keessa rakkamu jiruuf kan naannoo Afaariidha. Naannoo Amaaraatiin hundi lolli rabbanamee miskiinan hundi dhumu jiru saniif sagalee ta'uu naaf irra jiran akka mataa kiyyaatitti yoo waan biraa dadhabee jechuudha. Dhugaadhaa mootummaan kun beektaa uummanni Oromootillee ayyeetti fufetti. Laa caraasii gaddisee jira kanas kennan. Nuti beektaa hayyuun heddumaan beektaa akka dhageesse sheekootti jechuudha. Bakka takka yoo ol geesse amma fakkeenyaaf sheekota barsiisaa quraan rabbiitu qaraanii waan rabbiitu dubbatanii olamaa'onni immoo yoo bakka takka wal gee waliif hin galan ni beektaa. Dhuga. Akkas nutis hayyuu heddumaan yeroo hayyuu heddumaan hayyuun kunis tarii anaatu beeka kaanis anaatu beeka jedhanii walii galuu dadhabbii takka fa'aa jiru. Agartee? Kanaaf hayyuun baay'ee Oromoo tana keessa. Hayyuun Oromoo ta'u qabdu yoo ammoo dantaa isaanii dhiisanii gartee dantaa saba isaaniitiif maaltu saba keenyaaf gaarii maaltu saba keenyaaf taha maaltu uummata keenya fayyadaa jedhanii yoo walii galan rakkoome ammas maratti takka gochuu barbaade nuti akka tokko taane beektaa nuti akki taane namni nuti yeroo ija lameen tanaan laallu Jawaar Mahaammadi
ijalamee ilaalaa beeku Jawaar kan. Osoo Jawaar mammakan ijalamee ilaalaa jiru Jawaar nu harkaa fuudhani beekta. Jawaar kun harkaa fuudhan maal taane beekta. Amma fakkeenyaaf nama tokko kan siin deemu kan karaa sii dha'u kan mala sii dha'u kan yaansi kan yoo si harkaa fuudhan yeroodhaaf yaani si harkaa ol dhaabee jechuudha. Yaani karaan deemtu daandiin deemtu si harkaa badaa. Kanaaf nuti eega Jawaar harkaa fuudhan rakkoon hedduun nu qunname namni akka Jawaar Oromoo keessa hin jiru beektaa ilaatti amma hin argamne. Namni akka Jawaar Oromoo keessa hin jiru beektaa. Jawaar jechuun nama jabaadha jechuudha. Nama akka Afrikaatti mostaan akka addunyaatti jechuudha silaa sadarkaa qabu. Waan silaa kolkolleen akka biyya ammaatti xuriin akka biyya amma kun hin dhuumite jechuudha. Agartee warroonni dantaa garaa kun beektaa bara tokko bara gawwaan hayyuu ta'uu jira beektaa. Taarikhuma keessatti dhageenyalleedha. Bara gawwaan hayyuu ta'ee hayyuun manatti galu. Bara jechuudha. Barri somni gooba baasee jechuudha. Somni gooba baasee dharri jechuudha. Gooba baasee dhugaatan awwaaluu jira beektaa. Barri 2020 nuti nuuf barri 2020 jechuun nuuf akka gartee gaddaati bara somni dhugaa ta'e dhugaan nu jalaa miliqxe jechuudha. Barri 2020 kan keessatti dabarre kun guutumattuu. Kanaaf bara hamaa keessa dabarre. Ammas sabni gabroome tokko gabrummaa keessaa bahuudhaaf waan baay'ee isa barbaachisa. Waan hedduu saba yeroo si gabroomsan takka hiyyummaa si buusan waliigalta si dhoorkan maallaqaan beek kaan maallaqa taananii gawwaa hayyummiin yaniin gawwaa maallaqa fudhateeti hayyuudhaatti murtii kanna jechuudha. Hayyuu murtii gawwaa fudhachuu waa hin eeyyamneef dirqamaa hidhamaa reebamaa tumamaa biyyarraa baqataa jechuudha. Kanaaf bara akkasii keessa jirra barri Abiy Ahmad aangoo irra jiru bara gawwaa akka ta'e ni beekna. Abiy jechuun gawwaa akka ta'e namuu ni beeka. Abiy jechuun bar ni jiraame maal jeesitti Abiy jechuun. Abiyyiin daa'imni akkuma tokko ijoolleen daa'imni mala fa'aa ka'e beektaa. Kana jechuudha. Ijoolleen irra jirti Abiy amma akka namtitti jettee maal jetteen isaa abbaa maqaa irraa achi maqanaan haadharra achi goriyyeen isaa har'a sabsira jirti maal waan akkasii takaa jira beektaa. Jaafar Ali. Eeyyuu akkasii kanaaf akkasii suuta tasgabboowwanii waliigaluun keenya ni dhufa sabni gabroomes bilisummaa isaanii ba'a. Ijoollee ta'an amma rakkachaa jirtus akka Abiyyiin mana hidhaatti murteessa kanatti osoo hin taane guyyaa takka dhugaan markatan dhugaan qallatti malee ifanii baate waan taateef jechuudha. Dhugaan guyyaa takka galmanii geessi. Kana jechuun barbaade yaada keetii irratti meera ishaatti dabalataan dubbadhootis. Laal amma wanni itti dabaleen amma tanarratti miidiyaaleen amma uummanni Oromoodha. Miidiyaan akka ija isaatti qaban uummanni Oromoodha jechuudha. Miidiyaa tokkicha OMN'ti. Miidiyaa tokkicha OMN'tii fi Jawaar Mohaammed ani tasa Itoophiyaa keessa bahanii waan uummanni Oromoo jiraatu natti hin fakkaanne bakka nuu jiraatanii itti man dhufe malee. Waanuma isaan booda takkaa guutuun mana hidhaatti dhumtee takkaa guutuun takkaa dhumtee waan fi sajjisanillee waan guutuun dhumtu na fakkaate. Jawaariitu mana hidhaa taa'ee uummanni Oromoodha ol garagalee guyyaa takka nyaatee dhugaa itti man dhufe. Tokkoffaa miidiyaa OMN kan namni dhugaa uummata Oromoodha tan bara meeqa qotamtee awwaalamte jechi jalatti qotee jechi jala namni baase miidiyaa OMN'tii fi Jawaari eegara biitu jechuudha. Sun uummanni Oromootilleen dhugaa uummata amma warrummaa nama aangoorra jiru kun jechuudha. Warrummaa nama aangoorra jiru kun warrummaa nama biyya bulchaa jiru kun wallahi dhugaa cubbuun Jawaar dhugaan Jawaar isaan qabuu ta'eeti. Gaaf tokko isaanilleen irraa rabbiin irraa gaafachuu ta'a. Jawaar Mohaammed dhugaa qaba dhugaadhaaf hojjeta dhugaa inni hojjetuuf jechuudha. Qawwee kilaashii takka malee wayyaanee har'a isaan olaantummaan irratti faarsanii irra dhiichisanii irratti maal jedhan tan isaan bara meeqa suduudaa fi turan tan jechuudha. Dhugaa waan qabuuf harka duwwaa qayeroon injifattee biyya har'aa miti wayyaaneen kan injifatamtee olaantummaan uummata Tigraay cabee biyya isaaniitti galan amma miti fi harka galfatanii akka waan fi biyya tana lolanii cabsanii uummata Tigraay kana Itoophiyaa irraa kaasanii
Ara dhiichisaa jiran jechuudha. Uummanni Oromoodhaa isaa wajji dhiichisuu hin qabu. Warreen miidiyaa gurguddaa wajji isaa wajji dhiichisuu hin qaban. Maa amma isaa wajji dhiisan uummata Oromoodhaa kan miidhaa keessatti dararamaa jiru kanaaf maaliif sagalee hin taaneef? Wallagga keessatti namni keenya hangam takka dhumataa jira. Gujii keessatti namni keenya hangam takka dhumataa jira. Waraanni bilchiginaa hangam takka sababa shanee jechuun jechuudha. Shanee jechuun ammoo uummata Oromoodhaa hin ajjeeftu. Nama tokko hin ajjeesu waraanni bilisummaa Oromoodhaa. Nama tokko uummata Oromoodhaa miskiina fiqqabee gartee miti akka ilma haadhaa fi ilmootitti wajji jiraachuu danda'a malee nama maqaa uummata shanee maqaa shanee balleessu shanee maarree shanee deeggartaman nama mana hidhaati fuudhanii ajjeesanii darban karaa irratti jechuudha. Dhiisi firraa Wallagga maqaa shaneetiin haa barbadeessanii Gujii keessa maqaa shaneetiin haa deemanii maaluma balleesse Harargeen deengada du'aa caaluu irratti harka duwwaa karaa irratti ba'ee yoo xiqqaattee nama meeqa du'e nama 500 caalaa du'e jechuudha. Kutaa Harargeedhaa sana qofatti maaliif ilma isaanii dhaban dhugaa dhaban Juwaar maaliif abbaa isaaniiti Juwaar jechuudha. Abbaa keenya arrallee borullee Juwaar jechuun ammallee dhabnee hin jiraannu Juwaar dhuguma. Amma akka mataa keenya amma akka mataa keenya jechuudhaan Juwaar dhabee inuma niin jiraadhaan anuma keessa numa hin jirre bakka ittumaan dhufe malee. Amma tanaafuu xiyyeeffannaan keenya nuti warreen biyya alaa jirrus hanga dandeenyutti saba keenya qarqaaruu qabna tokkoffaa. Wanni nuti qabnu amma biyya sun keessaa wanni dimokiraasiidhaan dhufaatillee takka hin jirtu uummata keenyallee du'aa'ii goonee fi rabbi nagaan biyya daagalchu. San gubbaadhaan deebisiiti wanni nuti bira dhaabbannee dirqama keenya bahuu qabnu wanni nuti biyya sun keessaa qabnu paartiin siyaasaadhaa tan karaa nagayaatiin qorrii irra taasisuu jirtullee guutummaa mana hidhaa jirti. Jabaannee waraana keenya cinaa dhaabbachuu qabna. Asumaanuu dhaamsan dabarfachuu barbaada. Maal godhu jira waraanni bilisummaa Oromoo maal godhu jira osoo hin taane dura ifii xiyyaaf ani mataa xiyyaaf maaliin godhu jira jennee itti yaannee dirqama keenya ifii baatee achi booda quba namatti qabdu yoo quba namatti qabdu qubni meeqaa sitti deebi'a laale saniifuu dura if laallee achi booda qubatti nama qabna jechuudha. Saniif miidiyaan Oromoodha halkanii guyyaa waa'uma Oromoo sila akka fedhii xiyyaatitti jechuudha. Akka fedhii xiyyaatitti garuu isaaniitu beeka. Akka fedhii xiyyaatitti waan Oromoodhaaf ta'u duraanillee waa'uma Oromoodhaaf ta'u dalagaa dhufanii arallee akkasuma dhugaa ittuma jiranii ammallee rabbi isaan haa jajjabeessu saniifuu halkanii guyyaa uummata keenyaaf sagalee ta'uu qaban. Hanga namni kun furmaata argatu takkatti jechuudha. Ololli mootummaan bilchiginnaadhaa harma keessatti banee namni galu jireetu tun callisiisuu hin qabdu. Taniifuu akkasii jabaannee nutilleen halkanii guyyaa jabaannee hojjechuu qabna. Maaliif inshallah rabbi nu haa eegu warri biyya tana kan jiru silaa har'a qabamna boru qabamna siin beeynu rabbi nu haa eegu hanga jirru immoo yoo ni beek silaa har'a qaamaan biyya jiraanne namni dhugaa dhabee hara bosonaa deemaa mararaa guddinaadhaa dhugaadha. Maaliif dhugaan lafarra hin jirtu bosona jirti dhugaan teenya amma bosonaa baafnee Finfinnee keessatti galfannu abadan rafneetillee bullu hanga biyya namaa jirullee tasgabbiin teenyaas hin jirtu waan dandeenyuun duwwaa dhaabbachuu qabna. Yoo xiqqaatte namni Oromoon biyya alaa jirtu jechuudha. Yoo xiqqaatte Oromoon biyya alaa jirtu nusni tokko Oromoon walqinnisii biyyuma alaa jirti jechuu ni dandeessa. Osoo fi waan biraatii miti qarshuma kudhan Itoophiyaa birrii Itoophiyaadhaa kudhan gargaaranii irra wallahi Itoophiyaa sun guutuu fagoo jiisan jechuudha. Namoota taa'eetu malaalu malee namni qarshii takka baasee gargaaru jiru hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf yoo taatellee warra miseensa aabaadhaa warra dur gaafa caataraadhaa biyyarraa cabee biyya Ameerikaa tana keessaa biyya alaa tana keessaa gargaaru jiran malee akka durillee bara 5 bara 7 dura biyya tana keessatti illee jechuudha biyya nuti keessa jiru tana keessatti illee gargaarsi deemu jiru amma gargaarsi tokko biyya tana keessa illee deemu hin jiru jechuudha dur gargaarsi OMN illee ni deema gargaarsi waraana bilisummaa Oromootti illee ni deema amma gargaarsi tokko biyya tana keessa illee deemu hin jiru maaliif callisan uummanni biyya tana keessa jiru kun maaliif callisan ammoo gaafa wanni takkatamutu hin jirre hallolli tokko hin jirre gaafa su deemaniiti nama keenya dammeessanii akka waraana keenya gargaaran akka miidiyaa keenya gargaaran taasisaa turanii har'a hoo maal arkanne irra biitii maal arkate biitii jenni bilisoomte maaliif callisan muka nyaateen qabsaa'u namni dhagaa nyaateen qabsaa'u namni injifannoo irraan galmeetu jiran yeroo ammaa tana keessatti hedduu waan nama boonsisaa dalagu jiran saniif jechuudha. Warreen biyya tana keessa jirtanillee warreen akka durillee ni jiran warri gaafasiisuun ammallee numa jiranii beekadhu warri gaafas dura bu'aa tahee waraana keenyallee akka gargaaramu miidiyaan keenyallee akka gargaaramu warri taa'anii ture sun warra arrallee numa jiru biyya tana keessa maaliif arrallee gabbahanii
akkaanii fi uummanni keenya kun gargaaramu akka waraanni keenya kun gargaaramu maaliif hin taasifne tana jechuudha asumaanuu. Okay, mee ayyee sayituuna yaada dabalataa qabatte mee maal jettee dhaammattammaa yeroo nuti dhumaatti irra geenyaa jirra. Kanaafuu mee anis tokko dubbadheen saniin xumurra. Uummata keenya kabajamoo fi jaalatamoo hundi keessanuu warri gartee nu waliin turaa jirtan galatoma ulfaadhaa isinii jenna. Dirqama uummata keenya ijoolleedhaa jirtu tana sagalee tokko qabnu osoo hin qabnu maaliif jennaan hidhaan suutii namatti hidhamee beeka. Waggaa meeqa keessatti hidhamnee gallee ittis hidhamnee beekna waan ta'eef sirriitti beekna. Ijoolleen achi keessaa yeroo dawwalteen waliin haasoftu rakkoo baay'ee himaa jiranii. Rakkoo tana laakiin furuudhaaf akkuma danda'ame sagalee uummata keenyaa nu ta'a nu iyyaa uummanni gartee nu dagataa jira waamaa nu godhaa jiranii nuti nu sinaa namni keenya nu iyyaa wal malee maal qabna wal malee jiraachuun keenya hin danda'amu walumaan jiraanna haga danda'ame sagalee nu ta'a jedhanii dubbachaa jiran jechuudha yeroo guyyaa haasofnu wajjini. Yeroo isaa wajji haasofnu illee baay'ee dhiphanna. Maaliif jennaan hiriyoonni kan yeroo hidhaa keessaa asitti dawwalanii maaltu jiru jennee kan rakkatan baay'ee rakkata. Sakkeessatti yeroo nyaata irraa hidhuu irra jiran kana yeroo nyaata yeroo fadhan itti kanan yeroo fadhan itti kannina kana yeroo nyaata yeroo barbaadan itti kanna kan yeroo barbaadan itti kannina kanatti waan baay'ee namatti dhaga'ama. Ijoollee xixiqqishoo achi keessaa qaamni isaanii lafee baasaa jira. Kaan dhukkubaa jira. Qaamni isaanii irratti hanqachaa jira. Rakkoo adda addaati jira jechuudha. Ilmi namaa tokko yoo hatta yoo hin dhiqanne bishaan irraa muraa jiran jechuudha akka isaan himanitti amma. Bishaan yeroo gadi gadhiisanii fi yeroo gadi irraa hidhanii. Kanaaf rakkoo hageen takka ijoollee tanarra jira. Ijoollee tanarratti osoo hin qabnu hageen jaame sagalee takka taanuuf dubbachuuf dandeenya. Waa irra beekneeti waa irra jiraanneeti miti. Hageen jaame sagalee walumaa ta'uudha walumaaf dirquudha. Kanarratti meetillee sayituuna waan jettu jee ammaas mee ijoollee tana furmaannis maal godhuu dandeenya? Yoo maal ta'an furmaata yeroo gabaabaatti argachuu danda'an? Furmaanni ijoolleen tun argachuu dandeessu yeroo gabaabaa keessatti sheekootiin teenyaa fi abbaan gadaa qabaananii fi uummanni sooshaal miidiyaa harkaa warri miidiyaa gurguddaa harkaa qabu jechuudha sagalee ta'anii fi cinaa dhaabbachuudha. Keessattuu uummanni biyya Ameerikaa kana keessatti argamanii jechuudha isaan mirga guutuu qaban akka keenyaa miti. Amma Suudiinii fi Itoophiyaan intalaa fi adaadaadha jechuudha. Suudiinii fi Itoophiyaan intalaa fi adaadaadha jechuudha. Akka takka Suudiinii fi Itoophiyaan jechuun akka takka nafsi ishee adda baatee hin qabdu. Itoophiyaa keessa gabbaatee mirga kee falmachuu hin dandeessu. Dhugaadha saa? Suudii keessa gabbaatee mirga kee falmachuu hin dandeessu. Carraan tokkichaa nuti qabnu feesbuuka kanaa fi ijoolleen Ameerikaa keessa jirtu Ameerikaa keessa gabbaatee mirga isiidhaa falmachuu waa lamaan kana bichaadha nuti wanni itti fayyadamuu dandeenyu. Wanni biraa takka illee hin jirtu. Anima yaada tokkoon qaba. Anima yaada tokkoon qaba. Warri biyyoota gurguddaa jiru kun maaliif saffaaraa suutii dura gadi hin baan? Fakkeenyaaf akka addunyaan agartu saffaaraa suutii dura maaliif gadi hin baan? Fakkeenyaaf yoo saffaaraa suutii dura gabbaanii achi duratti hiriira maaliif hin baan? Waan isaan dhorkaa jiru moo maal laata? Amma yaada kanarratti dhugaadha yaada bareedaadha as kaaftee. Amma duratti jechuudha. Akkuma keenya kanatti ijoolleen laayifii irratti feesbuuka kanarratti irraa dubbattee turte jechuudha. Warri Ameerikaa keessa jirtan imbaasii Suudi Arabiyaa dura nuuf dhaabbaddaa ilmaan keenya kun obboleeyyan keenya kun ijoollee Suudi Arabiyaa keessa jirtu haa nu galanii jeeniiti dubbachuu turanii jechuudha. Maal godhan achi as deebisanii duba yaan ittasanii jechuudha. Masalana fakkii saniititti torbaan kana keessa ni galanii yanii suuraalee nama duraan galeessan as baasanii feesbuuk irratti ol deebisanii jechuudha. Wanni isaan an akka kiyyatte jechuudha kaayyaa jetti wanni isaan imbaasiisan ture isaan geessuu dhoorkee uummanni kun galu jira. Maaliif asitti argamtanii maaliif namni kun ni yaadaa bar isaan amma nu as keessaan itti dhiyeenya nu turre beeka malee warri Ameerikaa keessa jiru itti dhiyeenyaan as keessa hin beekan jechuudha sa. Tana namni adda baasu jiruuf kiyyibaa fi dhugatti namni adda baasuuf warra Suudi Arabiyaa keessa jiruutu kiyyibaa fi dhugatti adda baasan malee warra Ameerikaa keessa jiru kiyyibaa fi dhugatti adda baafachuu ilma hin dandeenye. Maaliif nuti ammas keessa teenyee waan Ameerikaa keessa ta'u jiru kiyyibaa fi dhugatti adda ni baafannee ni dandeenya? Hin dandeenyu. Hin dandeenyu. Nama amma warri Suudi akkasuma isaanillee nuti warri Suudi Arabiyaa keessa jiru kiyyibaa fi dhugaa adda baafnee fi uummanni keenya as keessaa galuutti hin jiranii namni nuti beeknuu fi beeknuu fi kan hin beekne hedduun tokkichi as keessaa galuutti hin jiru yennee nuti asirratti sagalee ta'e feesbuuk irratti ol deebisnee jechuudha. Sooshaal miidiyaa irratti yaa obboleeyyan keenya akkana ammata keenya kanaaf sagalee taa'aa yennee nuti dubbanne uummanni Ameerikaa keessa jiru dhugaadha mirga guutuun qaban hin baasii Suudii dura dhaquu ni danda'an wanni isaan daangeessaa hin jirtu hin jana akka fayyatti. Amma yaadaan qabu sani ammas yaada dabalataa kan hin qabu fakkeenyaaf biyya teenya san bar ijoolleen hidhaa jirtu tun siyaasaa hidhaan jirtu
jireenya injifachuudhaaf karaa baharaa qaxxaamuranii lubbuu isaanii tana kannanii jireenya injifannee biyya teenya san fooyyessinaa jaanii dhufan. Danda'anii maatii isaanii gargaaranii waa hedduu godhan. Hattaa masgiidota adda addaa kana eega namni Suudi Arabiyaa tan dhufe masgiidan babbareedaa gandattuu ijaaruu eegalanii beektaa. Waan tan hundaa jira uummanni biyyaa kunoo mootummaa kan dhaqanii ilmaan keenya nuu galchii maal jechuu dhaban. Ilmaan isaanii toras jiru kuni ilmaan keenya nuu galchii ilmaan keenya achitti irraa hin dhuminii jechuun maaliif dadhaban laata? Rakkoo maaltu jirettanii? Tanarratti dhugaadha boonsaa yaada bareedaadha tanarra kaaftee gaafii bareedduudha tanarratti nuuf dhiyeessite mataa kiyyaaf dhiyeessite jechuudha. Maaliif yoo jette gaafiin uummata Oromoodhaa Itoophiyaa keessatti gaafiin uummata Oromoodhaa wanni isin deebituun ni fabbileessa kiyya rasaasa. Tanamaa ol dhawee tanamaa maalirraa walirra diddibna. Gaafii takka irra mootummaa Itoophiyaa dura dhayitee gaafii takka isaan gaafachuuf deebiin isaanii rasaasa. Mana hidhaa si keessa guyyaa lama seera guyyaa sadii saadaa rasaasaan siqee balaa jechuudha. Saniif jechuudha uummanni keenya akka tahanis dhabaniiti du'aan du'atti hin jiranii jiruun jirutti hin jiranii jechuudha. Akka isaan itti keessa jiran rabbii tokkichaaf isaan bichaa beeka. Maaliif mootummaa hin qabnu namni maraataadha taajaa ni himata. Namni nama maraatee taajaa ni himataa ture hin himatu. Abiyyi Ahmed jechuun nama maraatee kafana isaa keessa maraatee jiru jechuudha. Maraata iyyuu beektee ofirraa meeyita. Akka itti raammeeyne huccuu keessa jira. Yoo itti dubbatte rasaasa deebiinsaa rasaasaa jechuudha. Irraa hin maqaa itti sitti karaa inni as bakka tana dhaabbataa maraataa bira yoo asiin maraataa tokko jechuudha. Haa qullaa dhaabbatu yoo gartee asiin raameeyita. Namni kun maaf narraa maqaa hin jiru cal jeef raawsee hojii isaa uffata jechuudha. Kunoo ka huccuu keessa jiru. Ammaaliin ta'ee narraa meeyitaa asiin jaa rasaasaa jechuudha. Yooti isa raameeyitee saniif jechuudha. Abbootiin teenyaa fi haawwan keenya warri biyya teenya keessa jiran du'aa isaaniitiin ilmaan isaanii cinaa dhaabbachuudha. Furmaanni biraa tokko mootummaa hin qabnu nuti. Arraan isaa warra biyya teenya keessaafuu Oromoo warra Itoophiyaa keessatti argamu wallaahi waan takka komii xiqqoo takka illee hin qabuuf. Maaliif gaafiin isaan gaafatan deebiin isaanii rasaasa. Salaata shananii fi rabbii isaanii tokkichaa bichaa kadhachuudha. Uummata kiyya biyyaa teenya kanaan dhaamaa jechuudha. Rashaan mee yaada dabalataa yaada dhumaa maal dhaamtu uummata keenyaaf amma yeroon teenya geesse yaada dhumaa gabaabsi. Akkasuma akkuma obboleettiin teenya jette uummata Oromootiif wanni hin dhaabamu uummanni Oromoodha akkuma dur tokkummaa isaa jabeeffatee diina isarra jiru kana ifirraa fonqolchuu qaba. Osoon silaanii fi har'a diinni kun nurra jiraachuu baate biyya keessa salphannee biyya alaatti illee kanatti hin salphannu. Bara kana akka bara amma salphannee kanatti takkaa salphannee hin beeknu beekta. Saniif uummanni Oromoodha akkuma bara wayyaanee alaa keessaa wal tahee diina kana fonqolche kanatti ammallee wal tahanii fonqolchuu qabanii hin jira. Maaliif warri mootummaa kana deeggaru kuni uummata sammuu hin qabne jechuudha. Uummata gartee humaan beekne warra hoolota walitti qabaniiti warree sila uummata Oromoodha kan aayilii qabuu fi gowwaa fi aayilii qabu kamtu irra guddaadha. Nutu aayilii qabaa jiran warreen bilchinnaa deeggaru kun yoo laalte nama waa xiqqoo nutu aayilii qaba. Gowwaatu irra guddaadha moo haaqilaatu irra guddaadha uummata Oromoodha kana yoo laalte jechuudha. Uummanni Oromoo guddaan kun gowwaa godhanii isaan waa xiqqoo sun bakka nama waa xiqqoo sun aayilii qabnaa. Nutu irraa aayilii qabaa isaan karaa sirriitti irra hin jiranii mootummaa juntaa deebisuu deemanii juntaa qeeroo waggaa meeqa ture injifattee biyya galchite kana deebisuu barbaadanii maalii ergama biraa qabanii wayyaan irraa gargaarsa qabanii maal haasawan garuu immoo uummanni Oromoodhaa dhugaadhaaf dhaabbata kalallee dhugaaf qabsaa'ee harallee dhugaaf qabsaa'u dhugaa isaatiitu jalaa hatame silaa dhugaan isaa jalaa hatamuu baatte har'a wanni qabsoodhatti isaan deebisuu takka hin jirtu jechuudha namu galeef irraa hojii isaa uffata misooma isaa uffata amma osoo namni kana dhumatu jiru osoo obboleettiin tiyya kana duu jirtu osoo obboleettii tiyya kana duu jiru akkamittiin dalagadda qoy akkamittiin jiraadha maal jiru maal ittiin barbaaduudhaaf hin dalagadda saniif jechuudha namni dhugaa dhabee halkanii guyyaa warri biyya waan keessa jiruuf waan dhiisuu hin beeku kanas burjaajaa'ee qeeroon garii gaara galtee gariis kanas namni ni fajjin laal karaa fi karaa goora wallaal maaliif abbaan isaaniitillee kan duraan ajaja sirriidhaa kennuuf kan haala tarsiimoo qabsoon tun itti sosso'uu dandeessu gartee miti karaa mijeessee fi akka isaan mootummaa injifannoo galmeeffachuu danda'an namni godhu mana hidhaa jira namni akka Jawaar Mohaammed Oromoo keessa waggaa 50 argamu namni akka Jawaar Mohaammed xiinxalee mootummaa kana akkaataa itti kuffisuu danda'an kilaash takka malee kuffisuu danda'an namni
xiinxalee lafa kaa'uu danda'u hin jiru akka Jawaar Mahaammaditti jechuudha. Yoo Rabbi nuuf haa baasu isallee ammoo wanni uummanni ulamaa hin dandeenyas du'aayiidhaan jabaachuu qabdi. Akkasuma qeensoonni illee namoota Oromoon hundinuu jechuudha walii galatti du'aayii jabaachuu qabanii tanumaan jaa Oromoon tokkummaa jabeeffachuu qabdi. Arrallee borullee tokkummaadha wanni waa injifataati. Gantuu ilaaluun qaban gantuun numa jirti dheengadallee numa jirti warreen akka Muqtaar Kadir san jechuudha. Hin irraanfatina namni Oromoon jechuudha. Muqtaar Kadir hangam takka Oromoo miidhaa ture gaafas jechuudha. Numa jira arrallee warruma akkasii suni warri arrallee qabsoo teenya duuba deebisuudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa jiru jechuudha biyya alaatii fi biyya keessa. Gaafas illee gabaaniitiin dubbanne malee afaan Oromootiin dubbanne malee afaan Amaaraatiin biyya alaa keessaa warri taa'ee dabarsu hedduudha namoota argaa turre. Saniif uummanni Oromoodhaa gantuu ilaaluun qabu tokkummaa isaa jabeeffatee qabsoo isaanii akka itti socho'uu dandeessu. Karaa kamiin socho'uu dandeessi? Karaa qeerootiin haa taatu, karaa waraana bilisummaa Oromootiin haa taatu, waan dandehamu biyya alaa warri jirus warri biyya keessa jirus waan dandehuun yaadaan haa taatu, qabeenyaan haa taatu, waanuma dandehuun namni duuba dhaabbatee akka gargaaranii qabsoon tun tarsiimoo itti fuuldura sochootu hooggantoota keenya itti mana hidhaatii baafannee itti aangoo harka keenya dhuunfatamte gaafiin uummata Oromoodhaa deebitu asumaaniin uummata Oromootiif dhaama tanumaan jechuu barbaade obboleessa kiyya Boonsaa Gadaa galatoomii obboleettii xiyya Zayituunaallee baay'ee galatooma akkasuma daawwattoonni keenyallee guddoo galatooma ulfaadha isaniin jedha. Baay'ee galatooma kiyya akkasii waan akhiraa Zayituuna qeerroo teenyaa dhaammata qabattee itti maal jettaa akhiraa yeroo gabaabsaa yaana gabaabsitee nuti godhu. Wallahi ka dubbiin Oromoodhaa dubbatamtee hin dhumtu beekta yoo nu gaggabaabsine malee inni dubbannaa inni dubbatamtee hin dhumtu beekta. Anammee jechuudha wallahi akka dandeenyutti jechuudha karaa hundaanuu akka dandeenyutti nuti uummatuma Suudi Arabiyaa kana keessa jiruuf sagalee ta'uudha. Wanni wallahi guddaa wanni rabbi xiyyaa karaa iddoo uummatuma Suudi Arabiyaa kana keessa jiru akkamitti sagalee taanee fi akkamitti du'aayii godhanii fi akkamitti mannu keenya kun nuuf galee akka biraa yoo dhabeessa abiyyiin kun antana dhibde abiyyiin kun nutti hin yaadu bileessa kiyya abiyyiin kun mana isaatitti nun galchu ganda soddaatti nun galchu Gondarii fi Goojjam irraa hin dhee nu ganda soddaasaa lafa Oromiyaa ta'e nyaata raggal yaa bilayyan kiyya mee nana jaabinaadha. Bakka itti galu namuu bakka itti dhalate gala. Abbaan tokko amma nuti Harargeedhaa dhufnee Finfinnee san keessa ni tatteenyanii annaa waan takka harkaan qabne akka isheen keenya nu duwwaadhaa araabaa keenya san bira dhayina miskiinummaa teenyaan araabaa keenya bira gala. Namuu bakka itti dhalatetti galaa jechuudha. Yoo dandeete lafa magaalaatiin mana ijaarrachuu fada malee yookaan ta'u baadiyyaa qotee bulaa bakka abbaa haatiin fi abbaan isaa jirtu sanii gala. Isa akkasuma akkasii miti. Maa qixaata. Yo hidhaan silaa hidhaan irraan oolamtu mana hidhaa Suudi Arabiyaa tanaaf odaa yoo maatii isaa bira geessee firaata ijaaraa achi ganna akkam ta'a. Maallaqa noolii fi irraa kafalee biyya ganda isaaniitti galchu. Rakkumaan isa kanatti isaa azabdee ilmaan Oromoo azabuuf kanaan naa galuu dhabee baran. Amma takka waan hin siin jiru laakiin taayya danda'a ta'e immoo taayya danda'a deenya kana waan yaa qeeroo jechuudha akka barreessee jechuudha fuula feesbuukii isaati irratti. Mee yaada kanarratti boonsaati maal yaada maaltu si mul'atame yaa qeeroo jechuun saasan maal jechuudha maanaan isaa akkamiin deema filannoo kanarratti jechuudha filannoo kanarratti aanu cinaa dhaabbatuuf moo abiyyimaa fi isaa waliin garagalee moo akkamiin namni kun karaa meeqa sammuu isaa karaa keessatti gaafii itti ta'e nama meeqa gaafii taatee jirti jechuudha dubbiin inni qeeroo maqaa qeeroo tuqee akkaataa qeeroon jumtaa Itoophiyaa keessaa itti baaftee gandisii galchite Finfinnee irraa kaaftee ganda Tigraay galchite yaani kana hunda barreessee tuttuqee jira jechuudha. Maali moo abiyyiidhaa duu deema moo filannoo tan akka itti gaggeessaniif qeeroo naannoo cinaa dhaabbattuuf immoo yaanni isaa hannaaf hin galle mee fakkeenyaaf yaanni isaa haayaa ta'e isaaf deemu akka keessanitti isin. Guyyaa inni barreessan beektaa abiyyiin dhukkubee ture beektaa. Yeroo abiyyiin dhukkubee inni beektaa waan abiyyiin duu sitti fakkaate. Ammas ammaan tana akkuma beekamu Itoophiyaan Suudaan walii gaarreeffannaa jirti. Suudaan loluu barbaaddi beektaa. Yeroo Suudaan lola kanatti loltu abiyyiin Tigraay keessatti waraana isaa fixee jira. Waraana harkaan qabu qabeenya waan qabus Tigraay fixee waan jiruuf sababii kanas deebi'ee inni qeerroo tana gartee sossobee qeerroo tana gartee akkana qeerroon akkana jee qeerroo sossobee akka qeerroon tun isaan bira dhaabbattee gartee isaan deeggartu yaanni isaa isaan deeggartee humna Suudaanii tanas gan tokko ta'anii alleewwan Suudaaniin tunii fi Goojjaa fi Gondareen warra daangaa
dachi nama Suudaanii fudhattee jirtun dachi Amaaraati. Yoo fakkeenyaaf Amaarri qofa lola Sudaan sanatti geeffate fuula Amaarri hin danda'u. Jarri Sudaanii Allahu Akbar jedhanii lolanii kaan wayne jedhanii lolanii mire jarri Allahu Akbar jogoo Sudaan qaban. Amma jarri keenya kan gadi kun waan tana nu waliin haa ta'aniifidha yaasa. Oromoon tun yoo wartee isaan cinaa dhaabbate Sudaan irranii injifannaadha. Yoo Oromoon bira dhaabbate Sudaan injifachuu akka hin dandeenye beekan. Sudaan maal jette beektaa? Ammaan tana illaa bishaan gartee guddaa kanaa'u dachitee nyara jiranii waan jan dheessaa jirtedha Sudaan. Bishaan waan dhagaa baay'inuu teenya keenya jaanii beektaa? Sodaa kanaaf waan san qindeesse sanis ajandaa gorona yeroo bira irraa soofna. Ammoo waan akka baxxaadhaan beektaa dhumu jiruuti. Kanumaa fi gabaabsisirraa yaada keessa deebise. Okay, hayyee. Maal dhiifamanillee mooraa sagalee jedhamu jira. Okay, hayyee akkasumatti gaaffii takka rashaatti deesaa akkasumatti xumurraa buleen kan yeroo jiru illee galatoomaa yennaanii galata guddaa biraa qabdanii atilee galatoomi. Hayyee kadii isin lachuutu galatoomaa ulfaadhaa. Yeroo biraatis marii waliin goonaa amma ejjabaadhaa akkasii marii waliin goonaa waan dhufaa irratti daawwata kabajamoo warroonni nu ergetanii lakkoofsa tokko barreessaa jirtan asiin nama argamuu hin danda'amtutuni kana weebsaayitiin misenjeraan haayinaan jaan yeroo misenjeraan barreessitan liinkii misenjeraan isin ergaa yeroo misenjeraan liinkii isin erge akkasii fayyadamuu hin dandeessan namoonni baay'een nu ergechaa jirtanii kanaaf waan karaa kanaan ergamuu hin dandeenye gama keessaatiin misenjeraan na dubbisaadhaa misenjeraaniin liinkii isin ergaa yeroo liinkii isin erge booda tartiibatti dhuftan ani beekuni beeka ani beena isinitti makka itti dhufanii kanuma amma sagantaa keenya asirratti raawwataa warroonni nu yoo turtan hedduun faana galatoomaa isin ijaa akkasuma obboleettiin galatoome Rashaad atillee galatoome yeroo biraa walitti chaanaa chaawu nagatti nuuf oolaa nagatti nuuf bulaa jenna. Shira bakka nagaan bileetilleen.